Falasxiinota Gaazaa buqqisanii Itoophiyaa qubsiisuu, cittoo irratti fanxoo, itti fufa imaammata saboota buqqisuu fi saamicha lafaa. Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota sagalee dirree shaggar. Qophii keenya darbe keessatti akkaataa itti Ameerikaan saboota buleeyyii Ameerikaa buqqisuun qubattoota Awurooppaa irraa dhufaniin itti hundooftee hariiroon Israa'el wajjin qabdus kanarraa akka burqu. Gama biraatiin ammoo falmiin uummanni Paalestaayin mirga abbaa biyyummaaf taasisu keessatti qoonni Masriin qabaachaa turtee fi badii raawwachaa turte maal akka ta'e hanga tokko ilaaleerra. Kutaa lammaffaa fi xumuraa kana keessattis hariiroon Ameerikaa fi Israa'el bu'uurri isaa akkaataa Ameerikaan dura itti hundoofteerraa akka maddu, akkasumas hariiroon Masrii fi Ameerikaa akkasumas Masrii fi Israa'el bu'uurri isaa maal akka ta'e, as keessatti hariiroon Itoophiyaa fi Masrii dhimmi hidha laga Abbayyaatiin wal qabatee ka'u akkamitti Itoophiyaas waldhabdee giddugaleessa bahaatti harkisee galchuuf akka jiru bal'inaa ilaalla. Kana malees lafa Paalestaayin waliigalaa fi addatti ammoo Gaazaa ilaalchisee imaammanni Ameerikaa keessatti bulchiinsa Tiraamp jalatti maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Barreeffama Dr. Nuraddiin Lukee fi maddoota adda addaa fayyadamuun sagantaa kana kan qopheesse Ibsaa Gammadaa yoo ta'u, gulaalee kan isiniif dhiyeessu Dagaagaa Gammachuu, teeknishaan Iftuu Galataatii. Itti dhiyaadha. Bara 2017 Doonaald Tiraamp Jerusalem guututti baha Jerusalem dabalatee magaalaa guddoo Israa'eliiti jedhee beekamtii kenneef. Biyyoonni Arabaa hedduun ibsa ejjennoo torban tokko caala hin goone. Ibsa gaggabaabduu baasanii usan. Kun akka waan jara hanqatee saalfii tokko malee Doonaald Tiraamp bara 2020 walitti qabee walta'iinsa Abrahaam yookiin Ibraahim yookiin Abrahaam Accords jedhee biyyoota Arabaa kan akka UAE, Bahireen, Morokoo fi Suudaan fuudhee Israa'eliin sharika godhe. Isaanis beekamtii Israa'eliif kennan. Hariiroo Israa'el wajjin qabanis miidhaffatan. Akka dhaabbata tokkummaa mootummootaatti Gaazaa, West Bank fi Jerusalem bahaa lafa humnaan qabatame yookiin afaan Ingilizitiin Occupied Palestinian Territories jedhamanii waamamu. Ameerikaa biyyoota dhiyaa keessattuu bulchiinsa Tiraamp jalatti duubatti deebitee furmaata biyya lamaa diddee mirga Paalestiinotaa fudhachuu diddus, biyyoonni addunyaa hundi garuu akkaatuma tokkummaa mootummaa kaa'e kanatti lafti qabame gadi dhiifamee biyyi Paalestaan beekamtii akka argattu ejjennoo qabaachuun furmaata biyya lamaa Israa'elii fi Paalestaan jedhu deeggaru. Yoo xiqqaate lafa kana irratti Paalestiinonni biyyaa fi mootummaa isaanii kan baha Jerusalem akka magaalaa guddootti fayyadamuu ijaaruu barbaadu. Israa'eloonni ammoo mala qubannaa Yihuudoota babal'isuunii fi waraanaan lafa humnaan qabatan kana irraa Paalestiinota buqqisaa lafa qofa dhuunfachuun Israa'el jala galchuu barbaadu. Qabxiin biraa sirriitti hubatamuu qabu dhiibbaa fi jibbiinsa sanyummaa yookiin anti-seemitism Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti isaanirra gahaa ture dheessuun jidduu bara 1881 fi 1914 qofa keessatti Yihuudoonni miliyoona 2 ol ta'an gara Ameerikaatti baqatanii turan. Isaan kunniin ammoo carraa Ameerikaa jirutti dhimma bahuudhaan beekamtii gurguddaa gama aartiitiin, muuziqaatiin, fiilmitiin, daldalaatiin, kalaqaatiin, industirii fi saayinsiitiin argataa turan. Kana qofa otoo hin ta'in siyaasa Ameerikaa keessatti hanga gorsaa pirezidaantota Ameerikaa ga'uun iddoo dhiibbaa guddaa uumuu danda'anirra turan. Kunis ilaalchaa fi imaammata Ameerikaan dhimma Araboota Paalestiinii fi Yihuudoota Israa'el irratti hordoftu irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Karaa kanaanis fayyadamuun Yihuudoonni dhiibbaa guddaa Israa'el ijaarrachuuf isaaniif gargaaru tolfataa turan. Barootaaf Ameerikaan akka imaammata alaa ishiitti furmaanni waldhabdee Paalestiinii fi Israa'elii Paalestiinonnis biyya bilisa of danda'e ijaarratanii biyya akka ta'an gochuudha jedhu. Inni kun akkuma walitti ibsine furmaata biyya lamaa kan afaan Ingilizitiin The Two State Solution jedhamee beekamudha. Aangawoonni Ameerikaa afaaniin haa jedhan malee gochaan waan kanatti hiikuun godhan. Doonaald Tiraamp ammoo akka pirezidaantota isaan duraasan jechaafuu fakkeessuuf illee furmaata biyya lamaa kana hin jedhu. Bara 2017 Jerusalem bahaa kan lafa humnaan Paalestiinota irraa fudhatame jedhamee tokkummaa mootummootatiin beekamu kanas dabalatee akka Israa'el dhuunfattuuf Jerusalem magaalaa guddoo Israa'el jedhanii beekamtii kennuuf jecha imbaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Israa'el Tel Aviv irraa fuudhanii Jerusalem galchanii turan.
amma immoo kutaa Palestine kasulula Gaazaa yookaan gabaabinaan Gaazaa jedhamee beekamurraa uummata miliyoona 2 ol ta'u buqqisanii laficha Israa'eliif kennuuf akka sagantaatti qabatanii socho'aa jiru. Doonaald Tiraamp Gaazaa irraa Palestiinota miliyoona 2 ol ta'an gara iddoo biraatti fe'ee Gaazaatti ammoo misooma manneenii fi wiirtuu bashannanaa bareedaa fi hawwataa ta'e ijaarra jedhaa tureera. Israa'el ammoo jaruma waliin taanee buqqifnee laficha haa qulqulleessinu malee kun aannan basootti dhangala'e waan ta'eef haa ariifannu jechaa jirti. Palestiinota Gaazaa jiran kana ammoo Masiriidhaan nurraa fudhu erga jechuu jalqabanii bubbulan. Dhimma Falastiin kanaan walqabatee Masiriin ammoo seenaa ishii yeroo sadaffaaf irra deebitee xureessuu hin feene. Kanaaf ishiin Gaazaa rukutuu dhiisaa malee nuti biyyoonni Arabaa maallaqa barbaachisu walitti buufnee deebisnee ni ijaarra ejjennoo jedhu qabdi. Karoora Gaazaa deebisanii ijaaruu milkeessuu danda'us qorattee biyyoota Arabaatiif mariif dhiyeessitee ture. Gidduma kanaan wanti Itoophiyaa fi Masirii walitti fidu hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa akka meeshaa yookiin tooftaa uummata Gaazaa gara Masirii godaansisuu raawwachuuf tolutti ka'ee jira jedhamaa jira. Akkuma beekamu Itoophiyaan dhugumatti biyya hiyyeettidha. Hiyyummaa kana jalaa ba'uuf bara bulchiinsa muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawii waan hedduu jalqabaa turte. San keessaa tokko laga Abbayyaa yookiin Mormor yookiin akka addunyaan waamtutti Naayil irratti hidha bishaanii ijaaruun humna elektirikii guddaa ta'e maddisiisudha. Humni guddaan akkasii ammoo hiyyummaa jalaa bahuuf barbaachisaadha jedhamee amanama. Inni kan biraa ammoo paarkiiwwan industirii ijaarrachuudha. Biyyi takka hiyyummaa jalaa bahuuf qonnarraa gara industiriitti ce'umsa gochuu qabdi jedhu beektonni diinagdee. Industiriitti ce'anii babal'isuuf ammoo humna elektirikii yookiin anniisan akkaan barbaachisaadha. Industiriin humna elektirikii guddaan socho'aa waan ta'eef kaayyoon ijoon hidha haaromsaa guddichaas kana jedhamee ibsama. Gochoonni dabaa fi dogoggoraa dippiloomaasii mootummaa kan dantaa Itoophiyaan hidha kanarraa argattu xiqqeessanis otoo hin dagatamin jechuudha. Itoophiyaan hiyyummaa qabdurraa kan ka'e deeggarsa Ameerikaa fudhachuun biyyoota dursan keessaa tokkodha. Doonaald Tiraamp faa ammoo Ameerikaan yoo hin deeggarre biyyi wabii nyaataa mirkaneessuu hin dandeenye takka kan Ameerikaan lammiilee ishee miliyoona 10 ta'an sagantaa nyaatan yookiin seeftineetiin jiraatan humna ishii kamiin hidha hagas ga'u ijaarratti jedhanii yoo yaadanis waanuma eegamu. Kanumarraa ka'ee irra deddeebin hidhi Abbayyaa kun maallaqa Ameerikaatiin ijaaramee jedha Tiraamp. Garuu fedhiin isaa qooda hidhicharratti godhan himuu barbaade otoo hin taane Masiriidha hidhicha sirraa dhaabsisuu ni dandeenyati ati uummata Gaazaa ofitti fudhadhuu ergaa jedhu dabarsuuf yaadeti. Ammarratti Itoophiyaa qormaata ciccimoo lamatu harkaa ishii qaba. Qormaata wal waraansaa fi kufaatii diinagdee kan imaammanni liqaa IMF ariifachiisaa jirudha. IMF duubas Ameerikaatu jira. Diinagdee sirreeffachuuf liqaa IMF fudhachuun qormaata sadaffaa fi isa guddicha. IMF fi baankiin addunyaa maallaqa biyya tokkoof liqeessuuf haaldureewwan biyyi sun guutuu qabdutu jira. Haaldureewwan guutamuu qaban kan akka fooyya'insa caasaa diinagdee yookaan Structural Adjustment Program jedhaman kun ammoo kan hiyyummaa lammiilee biyya sanii daranuu hammeessan, garaagarummaa hiyyeessaa fi dureessa jidduu jiru garmalee kan bal'isan, kan birmadummaa diinagdee biyya sanii laaffisanii fi kan akka biyyi sun liqaa wajjin dhamaatu godhanidha. Rakkoon lammiilee irratti gibira tuuluu deddeebi'ee ka'umsa liqaa kanaa kaffaluuf jedhamee IMF fi baankii addunyaatiin kan dhiibamudha. Doonaald Tiraamp faan ammoo biyyi hiyyeettiin qormaatilee akkasii keessa jirtu waan nu jennu hin diddu jedhanii amanu. Dursanii luka tokko karaa IMF'tiin Itoophiyaa seensifatanii jiru. Kana Masiriin yoo hidhi Abbayyaa kun akka dhaabbatu kan feetu ta'ee uummata Gaazaa kana ofitti haa fudhattu. Hidhicha ammoo nutu Itoophiyaan dhaabi jedhaani akka jechuuti dubbichi. Egaa akkuma olitti jenne Ameerikaan humna guddoo fi ijoodha waan ishiin sarkaa kanaan barbaaddu keessattuu bara Tiraamp kana faa dura dhaabbachuun gatii mootummaa biyya bulchaa jiru kaffalchiisuu qaba. Dhiisi jennaan yookaan ni dhiisuu yookaan bulchiinsa isaa dabarsanii kennuu malu yookaan humna jaraatiin nyaatamuutu jira akka mootummaatti jechuudha. Waan dhiyeenya kana deddeemaa jirurraa mootummaan Itoophiyaa haalli akkanaa kun ta'urra maaliif uummata Gaazaa nu isinirraa hin fudhanne waan jedha fakkaata. Gama tokkoon qormaata hidha guddichaa irratti dhufe kanaan walqabatee Masiriin Palestiinota qubsiisuu diduun ishii Itoophiyaaf waan gaarii ta'e fakkaata. Masiriin garuu kabaja ofiitiif akkasumas naatoo haga tokko uummata Gaazatiif qabduuf didde malee Itoophiyaaf hoogdee yookiin yaaddee miti. Duguggaa sanyii Gaazaa irratti ta'u tumsuurra dhimma hidhichaa Itoophiyaa wajjin mari'attee furachuu wayyaaf. Kanaaf ejjennoo ishii ni jijjiirti jedhamee hin eegamu.
Itoophiyaan ammoo jarjartee uummata Gaazaa irraa buqqa'uuf fedhii hin qabne ofitti fudhachuu irraa of qusachuutu ishee baasa. Duguggaa akkasii irratti hirmaachuun kabaja akka biyyaatti qaban nama dhabsiisuu danda'a. Keessattuu olloota ishii biyyoota liigii Arabaa, biyyoota dhaabbata tuuta Islaamaa kan akka Tarkiifaa fi biyyoota addunyaa biyya Paalestiinii hundaa'uu qabdi jedhanii deeggaran biratti dhimmi Paalestiinota Gaazaa dhimma hamiilee addunyaa keenya yeroo ammaa ta'ee jira. Biyyi Itoophiyaa fi mootummaan biyyattii hoogganaan jira jedhus waan ija addunyaa qabate kana irratti ejjennoo ifaa fi imaammata rakkoo walfakkaataa biyyattuu keessa jiruyyuu ittiin furachuu danda'an tolfachuu qabu ture. Garuu wanti agarru akkas hin fakkaatu. Akkuma beekamu Itoophiyaan impaayiricha keessaa Oromoota buqqisuu fi duguuguun beekamtu sadarkaa addunyaatti duguuggaa beekamaaf xiinota irratti raawwatamaa jiru kanaan waamamuun fafa. Lammiilee Oromoo Finfinnee irraa gosaan buqqifamanii badan deebistee dhaabuu odoo qabdu, badii raawwatteef beenyaa baasuu osoo qabdu, kun hafee imaammata Itoophiyaa sabqeenxee deebisuutiin Oromoo irratti duula keessaa fi alaa taasisaa jirti. Oromiyaa keessan qubattoota fayyadamuun saamicha lafaa raawwachuu, gochoota ajjeechaa fi babal'ina magaalaatiin lammiilee Oromoo lafarraa buqqisuu fi waan gaaffii sabichaa hin taane maqaa piroojeektoota gurguddoo akka magaalaa buufata xiyyaaraa Bishooftuu yookaan Aabuu Seeraa jedhamuu fi magaalaa zoonii industirii addaa gadaa ijaaruutiin duula tarsiimoo kan akeeka dhokataa Oromiyaa baha fi lixatti addaan muruu Shaggar bahaa bakka duraan bal'inni lafa Oromoo itti dhiphatuu fi babal'ina magaalotaatiin aadaan eenyummaan fi afaan Oromoo saffisaan itti haphachaa dhuferratti hojiirra oolchaa jirti. Maastar pilaanii Finfinnee fashalee ture kan ittiinuu aangoo koranii sabicha ganan sana caalu bara maastar pilaanii magaalota haaraa kan buufata xiyyaaraa fi zoonii diinagdeetiin naannolee kan naannoo Oromiyaa jalatti hin bulle ijaaraa jiru. Kana malees maqaa biqiltuu dhaabuu fi misooma riizoortii fi bakkoota bashannanaatiin lafti Oromiyaa keessaa saamamu bal'inni isaa hanga biyyoota xixiqqoo addunyaa kanaa ni ta'a. Gama daangaatiin ammoo Itoophiyaan amma jirtu tun saboota ollaatiif waadaa hin malle seenuudhaan lafa Oromoo adeemsa seeraa fi beekumsa Oromoota laficharra jiraniitiin ala kennuudhaan walitti bu'iinsa dalgaa dhalchuun Oromootti duulaa fi duulchisaa jirti. Kutaalee Oromiyaa gama kibbaa, kibba bahaa giddugaleessaa fi lixaatiin akkasumas kibba lixaatiin gochoonni saboota biroof Oromoo walitti buusuu baroota 30 darbanii hojiirra oolaa ture bara kana keessa daran dabalee jira. Oromoo kutaan qoqqooduu fi walitti buusuudhaan saaxilamummaan lafti Oromoo saamamuuf qaban daran akka dabalu godhee jira. Dhiyeenya kana ammoo imaammata saboota buleeyyii buqqisanii qubattootaan bakka buusuu baroota dheeraaf hojiirra oolaa ture kana ala fagoorraa gara keessatti harkisuunis mul'achaa jira. Dubbii ija uummata addunyaa akka malee harkisu kana irratti maqaan biyyattii dhahamuun kan nagayaa akka hin taane ifa galaadha. Michoomina qabsoon Oromoo fi qabsoon Paalestaan waliif oolaa turan kaffaalleessu qooda Itoophiyaan darbees immoo Oromiyaan akka teessoo tokkummaa Afrikaatti baachuu qabduun faallaa kan ta'edha. Dhaloonni maal ta'e sila? Qabsaa'onni Oromoo ganamaa sochii qabsoo godhaa turan keessatti cunqursamuun uummattoota adda addaa addunyaarra jiranii keessattuu kan Paalestiinii hedduu mararfatu. Walitti dhufeenya cunqursaa jiruurraa ka'anii akka imaammata alaatti kaayoo fi qabsoo Paalestiinii deeggaraas turan. Waggoota 50 dura bara 1975 qabsaa'onni Oromoo ganamaa Long live to the Oromo People's Revolution, Long live Palestine Revolution jechaa turan. Dhaadannoo waldaa Maccaaf Tuulamaatis yoo ilaalle waan sirratti akka raawwatamu hin feene tokko obboleessa keetirrattis hin raawwatin kan jedhu ture. Dhaloonni ammaa garuu seenaa wallaales ta'ee cunqursamuu dhala namaa jaalate ta'uu wanti ifatti qoratame jiraachuu baatus duguuggaa sanyii Gaazaa fi Paalestiinonni mirga abbaa biyyummaasaa sarbamanii yeroo jumlaan ajjeefamanii fi buqqifaman ni callisa yookiin garee cunqursaa deeggara. Qabsaa'onni Oromoo kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa Niilsen Maandeellaa sirna apartheidiitti xumura godhe leenjisan. Niilsen Maandeellaa fi qabsaa'onni sabaa warri haqaa ammoo michuu qabsoo uummata Paalestaan turan. Hojiin mootummaa Saawuz Afrikaa aangawoota Israa'el seera addunyaatti dhiyeessuuf taasisaa jirtus itti fufa ejjennoo Niilsen Maandeellaa fa'aati. Apartheidiin Saawuz Afrikaa irratti yakka ta'ee lafa Paalestaan irratti eebbifamaa ta'uu hin danda'u. Duguugga sanyii fi lafa ofiitirraa humnaan buqqifamuu addunyaa biraa keessatti yakka ta'e Paalestaan keessatti yookaan Oromiyaa keessatti eebba ta'uu hin danda'u.
Qabsaa'onni haqaa kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Neelsan Maandeellaa, Yaasir Arafaatii fi kanneen kana fakkaatan kanaaf michummaa qabsoo saba cunqurfamaa ta'uu filatan har'allee kanumatu ta'u malee. Haalli kun maaliif uumame yoo jenne sababa qaba. Itoophiyaanis waan didduuf qabdi. Akka itti ijaaramtetu dhukkuba itti ta'aa jira. Impaayera Itoophiyaa saboota buqqisuu fi liqimsuun beekamtu biratti dubbiin uummata Paalestaan Itoophiyaa qubachiisuu kan daba lama haaratti raawwachuuf deemu ta'uun hubatamuu qaba. Tokko daba uummata Paalestaan irratti raawwatamuu irratti hirmaachuu yoo ta'u, lammeessoon saba biraa ammas buqqisuuf karoora badii qabaachuudha. Kana dura dhaabbachuun kan barbaachisaa ta'us kanaafi. Walumaa galatti akkuma qophii kanaa fi qophii kana dura tureen kutaa lamaan qoonnee ilaalle biyyi rakkoo ofiitirraa kamaa jirtu kan akka Itoophiyaatun rakkoo guddaa sadarkaa addunyaatti duguuggaa sanyii fi fixiinsa sanyiitti galmaa'ee biyyoonni Afrikaa kan akka Saawuz Afrikaa faa mana murtii addunyaatti dhiyeessanii falmaa jiran keessatti gama dabaatiin hirmaachuun hin malle. Falasxiinonni gara Itoophiyaa dhaqanii haa qubatan yoo jedhamullee haala laafaan laaluun yookiin callisa filachuun hin malle. Biyyi saba duguugame qabdu saba san deebistee dhaabuuf beenyaa kaffaluudha malee saba biraa biyya isaatirraa buqqa'uuf daandii buqqa'iinsaa ta'uu hin malle. Kana maaltu fide yoo jenne akka itti dura manaa bahantuu gara itti deeman nama akeeka. Yoo ganamaan akeeka bahaniif qabaatan jechuudha. Namni yookiin murni dantaa saba Oromoo tan bilisummaa jalaa bahuutiif manaa hin baane gaaffii Oromoo deebisuuf murannoos fedhiis hin qabaatu. Gaaffii saba biraa addunyaa biraa keessatti cunqurfamaa jiruutiif naatoo hin qabaatu. Badii irra guddaa ta'een badii duraa fooyyessuun furmaata odoo hin taane rakkoo sun daran akka walxatu gochuudha. Kun immoo daba caalu. Gabaabumatti dhaamsi sagantaa kanaa warra Oromiyaa ijaarra Itoophiyaa utumna gaanfa Afrikaa tasgabbeessina jedhuuf mana dagaleerran gadi ijaaran dura utubaatu dhaabama ammoo abbaatu dongorata. Abbaasanis sabatu bilisa ta'ee filata. Abbaatu daraaraa jaan naqata, abbaatu eebbifata. Dura mana keessa tolfataniit gara ollaatti gadi bahan. Achii booda gara warra fagoo jirus walqixxummaa fi obbolummaarra dhaabbatanii michoonfatan. Kanaan achi bu'uura odoo hin tolfatin dagaleerraa eegallaan dubbiin dalga deemuusaati. Hin fulla'u. Kanarraaf qindeeffanne xumurree horaa bulaa deebana.